السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جولي رمو إيجا بغنا جانجراتني برنوتا جايبا توكو بيجو الراس نيكا وديري عدي برنون اسماليو جتن برنوتا واي فيديو في صوراتي والقبتهتي وروني فيديو في صورة بيخا هيتني إيجا هيتن بودمو إسين شيني هيتي دي فتشو بربادن ندي بيا نجراي چولا Egaa daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa isin jalaa foormaattee isaa ta'u kanuma namni isin jalaa haqee odees viidiyoo fi suuraaleen sun ni jiranii ni deebi'u. Egaa san deebisuudhaaf suutan isin garsiisa waan ta'eef jecha obsaan na jala deemtanii viidiyoo hamma dhumaatti yoo daawwattan ni argattu jechuudha. Egaa daawwattoota fayyaa YouTube channel maamee jiituu kana subscribe like share godhuudhaan barnoota waan guyyaa guyyaan asirratti dabru akka isin bira gahuuf godhaan isiniin jaa. Egaa amma gamanumaan gara barnoota haa dabarru. Egaa gamasumaan Play Store keessan seentanii Play Store waa keessa buufatan jechuudha. Yeroo Play Store irra kilik gootan isinii bana akkatti achi booda bakka duwwaa kama gubbaa kanarratti maqaa isaa itti barreeffattu jechuudha. Maqaa isaa Desk Digger jedhamu kana tokkuma maqaan kun lamaanii hundaa'u isaanumaa keessatti argama. Isaan kun lamaan tokkichuma. Anammaaf kanuma barreesseetti waan hin qabu jecha haa filadhu. Isin garuu dirqama barreessuu qabdanii. Egaa daawwattoota fayyaa anammaaf kana haa filadhu. Ini agartan jedhii yaada kun hundinuu warruma viidiyoo fi suuraalee garaagaraa deebisuudhaaf ta'u jechuudha. Appiin kun hundinuu orjinaalaa itti fayyadamaadha. Suuraa fi viidiyoon keessan amma booda yoo hayxanis hin badu jechuudha. Egaa daawwattoota fayyaa anammaaf kanuma suuraa kanaan gabbusee waan hin qabu jecha suuraa kanaa filadhu. Ni agartan jedhii yaada suuraa kana yeroon filadhee gabbusee waan hin qabu jecha ani akkatti naaf baasa open seeni ja'a. Isin garuu gisee yeroo jalqabaasan taakatti gabbuufadha waan isin ju'uuf jecha isin gabbuufattanii anamma open jee haa seenuu gabaabumatti open jee yeroon seene ni obsitu hangasu. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota fayyaa asitti wanni adda baafachuu qabdanii barreeffama asitti barreeffama baay'ee fida. Isin as keessaa akkam filattu haa gubbaa kana filattu jechuudha. Start basic photo search hajuu kana warreen kaan hin tuyxanii warreen kaan kana bakkatti hin tuyxanii isin jahanuun jalqaba irratti isin agarsiisa kana jechuudha. Yeroo dura seentanii isinii bane start basic photo search suuraalee walleen as keessa jiran search godhuudha barbaaduudhaa fi sanitti kilik gootanii yeroo kanagaa ni obsitanii hanga inni search godhee barbaadee fidu jechuudha. Inni nu barbaadee fida as keessa booda isiniif tarrisaa jechuudha. Suuraalee duraan as keessatti isin jalaa haqamtee baddee jirtu search godhee hanga fidutti obsaan eeggannaa. Kataa dandeettii daataa keessaniitii obsaan eeggannaa as keessa ganaa fidee gannaqa. Daataa keessa yoo jabaate hedduu fidee dafee saffisaa illee fiduu danda'a waan ta'eef jecha obsaan eeyina. Kunoo asirratti hisaabaa jira amma 20 takkaan ga'ee jira. Asirratti agartanii amma fidee gannaqee jira jechuudha. Gabaabumatti fidee suuraalee waan duraan as keessa jira hunda fidee jira jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya suuraaleen bakkatti kunoo as keessa ni argitan jeetii yaada. Suuraan bakka as keessa jirti. Isin as keessa deemtanii suuraa baay'ee fidu waan ta'eef jecha as keessa deemtanii suuraa keessan kan isin jalaa haqamee badee ka viidiyoo haa ta'u hunda barbaaddanii deebifatan jechuudha. Anamma as keessa suuraa takka deebisee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf amma suuraa doolaara sanadamee ergadhee deebisee agarsiisu isinitti. Yeroo akkatti raayitii itti gootan booda nama raayitii godhatan jira sanduuqa duwwaa kanatti ni agartanii sanduuqa duwwaa kana raayitii itti gootanii. Egaa raayitii itti gootanii booda hanga deeffachuu barbaadan keessa deemtanii raayitii godhataniin booda
قد نفتني قام جلا خنا recovery خيط هنا recover خيط هنا قام جلا خنا الرا قام بتادين كجرو خنا إياه قرقليتا خنا الرا قتكاف irratti gadhu cuqaaftan eega raayititti godhataniin booda achi booda eega daawwattoota kiyya bakka sanatti hin deeggarina hajidduu kanatti raayitii godhattu jechuudha. Hajidduu har'a gadhootu faa'ilaa kanarratti yeroo akka gadhoote yeroo takkaaf akkanatti isin dabarsa. Suuraalee warreen deebisuu barbaadan taakatti maqaatti barreessi ammoo niimoorii keessa qabaattan niimoorii isin dabarsuu jaa isin feetanii maqaatti filachuu dandeessanii maqaalee as keessatti bahee waan jiru jecha hundinuu as keessatti iskila gabbufatuu feeta as keessatti feetan tokko filattanii gabbufachuu dandeessanii jechuudha. An amma kana hunda dhiisee salleekti hajuuni salleektii gama jalaa kanatti ni argatan jeetii yaada salleekti hajuuni salleekti yeroo kunoo miseejiin dhuftee jechuudha noota akkas hajuuni miseejiin dhuftee gama kanatti ni argatan yaada dhumee jira naan jedha dabarfattee jirta deebiseetiin jira suuraa doolaaraa amma gama duubatti suuraa doolaaraa deeffadheetiin jira jechuudha beeksisa hirnumaa deebitanii booda keessaa baanaa jechuudha keessaa baanee akhiratti haa deebinu eega daawwattootaa fi hordoftoota kiyya suuraa akkanumatti deeffachuu dandeessanii jechuudha amma suuraa doolaaraa san dhaqee isinitti agarsiisu ni argitan jeetii yaada suuraan doolaaraa kunoo tana fakkaatti haqamtee turte deebiseetiin jira jechuudha. Egaa gamanumaan barnoota irraa keessatti akka waan baay'ee irraa hubattan abdiin qaba. Kana booda hin yaadda'inaadha warroonni suuraa fi viidiyoo isin jalaa baddees hin yaadda'inaa YouTube chaanaala Maammee Jiituu subscribe goonaan barnoota waan barbaadan gama koomentiitiin yoo barreessanii gaafattan isiniif deebisuuf qophiidha waan isin dhibe gaafadhaadha YouTube chaanaala kana jajjabeessaa waan hanga ammaa nu daawwattaniif hedduu galatoomaa fudhaa isiniin jenna.